goda salo na waamte sisuun argee anis nan dhufee anis sagalee kee dhaga'ee naan dhufee. Goda soolootiin waamtee anis ijaan argisiisuun waamichaa jira. Haa ta'u. Shaaloom qulqullootaa shamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo bilbilaa gochuu hin dagatinaa. Arras viidiyoo reakshinii kan biraatiin deebinee dhufnee jirra. Yeroo darbee gaaffii macaafa qulqulluu tokko isin gaafannee turre. Innis gaaffiin isaa macaafa qulqulluu keessatti kutaa macaafaa fakkeenyaa kan barreesse eenyudha jechuudhaan isin gaafadheen ture. Hedduun keessan argataniittu Solomoontuu kutaa macaafaa fakkeenyaa barreesse. Arras gaaffii macaafa qulqulluu kan biraa tokkoon isiniif dhiyeessaa. Innis akkas jedha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaati kutaan macaafaa inni dhumaa maal jedhama? Macaafa qulqulluu keessaati yookaan wangeela keessaati kutaan macaafa qulqulluu inni dhumaa. Kutaan macaafa qulqulluu inni dhumaa maal jedhama? Deebii isaa comment section irratti nuuf barreessaa. Hordoftoota keenya jaallatamoo yaada qeeqa akkasumas immoo suggestionii kan biraa yoo qabaattan comment section irratti nuuf barreessuu dandeessu. Akkasumas bilbilaan nu argachuu barbaaddanii about kan jedhu keessaati argachuu ni dandeessu. Gara viidiyoo keenyaatti dabarra. Isa dura garuu kutaa macaafa qulqulluu har'aan isiniif dubbisaa. Kutaan macaafa qulqulluu keenya har'aa macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 36 lakkoofsa 26 kaaseen isiniif dubbisa. Lakkoofsa 26 kaasee akkas jedha. Ani garaa haaraa isiniif nan kennaa, hafuura haaraas isin keessa nan kaa'a. Ani garaa isaa akka dhagaa sana isin keessaa nan baasa. Garaa isaa akka fooniis isiniif nan kenna. Ani hafuura koo isin keessa nan kaa'a. Isin akka seera tokkotti akka adeemtaniif wanta qajeelaa ta'e gaarii gootanii akka eegdan isin nan godha. Biyya isaa ani abboota keessaniif kenne keessas in jiraattu. Isin saba koo hin taatu, ani immoo waaqayyoo keessan nan ta'a. Ani xuraa'ummaa keessan hundumaa keessaa isin nan baasa. Ani midhaan nan waamaa, akka inni baay'atus nan godha. Beelas isinitti hin fidu. Isin si'achi sababii beelaatiif saba warra kaan gidduutti akka hiyyeellaanetti ani ija mukeetii fi midhaan maasii keessaa nan baay'isa. Yommus isin karaa keessan isa hamaadhaa fi hojii keessan isa jallaa ni yaadattu. Yakka keessanii fi hojii keessan isa ciiggaammaa yommuu argitan isin of hin jibbitu. Ani kana isiniif jedhee akkan hin goone beeka. Yaa namoota Israa'el karaa keessaniif qaanaa yeellaas jedhii Waaqayyo Gooftaan kana dubbateera jedhe. Har'as Waaqayyo Gooftaan akka nuti yaada garaa keenyaatti deebinu hin barbaada. Akka nuti cubbuu keenya, dadhabina keenya, jal'ina keenya, ciiggaa'ummaa keenya ilaallee gara Waaqayyootti deebinuu ni barbaada. Isa booda Waaqayyo maal nuuf godhaa? Jireenya keenya eebbaan nu guuta jechuudha. Gara haaraa nuuf kennaa. Garaa keenya isa akka dhagaa jabaatu sana isa akka foonii garaa isa akka foonii lallaafus isin nuuf bakka hin buusaa jechuudha. Kanaafi Waaqayyo asirratti waan baay'eedhaanii saba isaatiif kaguuf gale. Waan nyaattan, waan dhugdan, waan uffattan, waan keessa jiraattaniif hin dhiphattan. Kanaa ana Waaqayyo Gooftaa maccaatu. Ana Waaqayyo keessantu isiniif godhe. Ani Waaqayyo keessan nan ta'a. Isin immoo ijoollota koo saba koo hin taatu. Yeroo sanaa isinii Waaqayyoon hin galateeffattu. Anaan ol na qabdu jedhe. Sabni Israa'elii saba hormaa keessatti akka isin hin qaanofnee fi ani waan isin nyaattan nan baay'isa. Maasii keessan keessatti midhaan nan baay'isaa jedhee isaaniif kakate. Waaqayyo ijoollee isaatii fi waadaa ni gala. Waadaa akka isaan hin qaanofne, akka isaan waan nyaatan hin dhabne, akka isaanii saba hormaa keessatti hin yeellaanee fi Waaqayyo saba isaatiif of hin eeggata jechuudha. Har'as Waaqayyoo keef Waaqayyo koo anaaf siif of hin eeggata jechuudha. Kanaaf Waaqayyootti amanuu danda'utu nurra jiraata. Hulluqqisii keenya kutaa har'aati.
guutee. Egaa namni nuti argaa jirru asirratti sirbituu duraanii Ilfinash Qannoo kan jedhamtu beekamtuudha. Seenaa, aadaa fi muuziqaa afaan Oromoo keessatti gahee guddaa kan qabdu. Har'a immoo waldaa keessatti iddoo kabajamaa, iddoo qulqullaa'aa, iddootti sagalee Waaqayyoo lallabamu keessatti obboleessi ishee kan ta'e sirbituu duraanii kan ta'e Abbaa Abbashuu waliinii innis har'a faarfataa irraa kan ta'e waldaa warra Wangeelaa keessatti gahee guddaa taphachaa kan jiruu fi faarfannaatiin kan beekamaa jiru. Ilfinash Qannoo fi Abbaa Abbashuu waltajjii tokko irratti Waaqayyoon waliin waaqeffataniiru. Kanaaf Waaqayyoof waa isaaniitiif ulfinaa fudhatu jenna. Yesuusee laga gamaa fagoo 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 goda sanoo na waamteessisuun argee anis nan dhufee anis sagalee kee dhaga'ee nan dhufee. Goda soolootiin waamtee ani siinan argisiisuun waamichaa jira. Haa ta'u. Mo ዘፋኞች Yeedaloo sirbaa fi ingiliffaa kan ta'eeraati gara afaanootti kan geeddaramedha. Gobas. Kulla buusee maradhee kulla buusee. Yeedaloo sirbaa fi ingiliffaa kan ta'eeraati gara afaanootti kan geeddaramedha. Gobas. Con il lento. Tsagish. Con il to. Atuntu kulla buusee barachuuf jechaadha. Kanaaf isa rabsoo kana dhiisi. Kulla buusee maradhee kulla buusee. Utuu orjinaalii isa faarfannaa ta'eeti baay'ee bareedaa ture.